Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Ummuu Khaalid akkamiin egaa jirtu? Ani haa jiraatu bakka jiraattanii maal fakkaattanii jiruun jireenya baatanii maaliin dalagaa naaf yaa? Alhamdulillah rabbil aalamiin nagaa kootii shamaa harka fuunee hordoftoonni hundi keessanii ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa isiniin jedha. Inshaallah fedhii rabbiitiin har'as waliin deebinee jirra. Baga rabbiin nagaan oolfatee bulfatee walitti nu deebisee isiniin jedha. Akkam jirtanii waa dardara jabaa. Ani nagaa kooti alhamdulillah. Galanni rabbii haa ta'u. Wanni har'aa qabadhee dhufanii waan dhugaa waan ajaa'iba wayiiti. Isinoo hagam isin ajaa'iba. By the way ani YouTube isaanii seenee hordofaan jiru jara kana jechuudha. Walaayyuu walaa eenyu kana. Sa'itii maqaan isaa በጣም ነው የሚጠላው ሰውየው በጣም baay'ee isa jibba. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko isa jibba. Durumarraa hordofan isa. Muktaar fa'aa Jadiid fa'aa warra akkas akkasii hordofa malee ani yeroo baay'ee isa kana hordofu. Injiraa miti ree jechuun inni waan godhee yookiin inni ta'e osoo hin ta'in bakka waan laaltan keessaa waan qalbiin keessa laaluu feetutu jira isin eegalee. Nama qalbiin keessa laaluu feetutu jira. Ani immoo isa kanaa fi namicha maqaan isaa Hayaat Arrabse tokko. Hayaatiin jala yoo seenu jechuun arraba isii keessaa gisee hunda viidiyoo isii ilaala. Arraba isii keessaa qotiyyoo jetteen eenyu namicha gowwicha sani hajjii wayyoo hajjiidha maqaa obboleessa kiyyaa baatee deemanii bara. Haara simuu qayyarillaat maqaan haa jijjiiramu. Ani obboleessi kiyya maqaan isaa hajjiidha. Bakka maqaan isaa jijjiiramu ishee. Nama hin jaalanne waan ta'eef jechuudha. Akkasii ani haa jiraatu baga jiraattanii TikTok irratti arga viidiyoo isaanii ta'u mummuramtee dhuftu TikTok irratti arga malee guutuu isaa jala seenee ilaalu ani. Hin jaaladhu waan ta'eef. Almuhiim maal qabatanii dhufan har'a waan nama saalfachiisaa. Uummanni kun garuu dhugaa wal fuudhe moo? Dhugaa wal fuudhan immoo yaani haga ilaa ammaa kana piraankii kana dalagaa jiran. Mustahiil ani garuu amanuu dadhabe. Dhugaa rabbii amanuu dadhabe. Kun immoo uummanni irra guddinni piraankiidha jedha. Kun immoo hin fuudhee kalaas jaartii isaati jedha. Yaa rabbi ani hoo irraa itti amanu takka wallaale. Dhugaa dubbatuu fi har'a viidiyoo tokko yoo argu baay'ee tokko saalfadhe akka mataa kiyyaatti jechuudhaan baay'ee kaanfadhe. Viidiyoo waraabaa jirti. Inni mukaan jechuun ani mataa kiyyaa jechuun waan saalfadhu inni viidiyoo jigeetti haasofsiifti itti haasayaa otoo waliin haasaa jiranii waa jedheeni jennaan viidiyoo waraabaa jiretti garuu wanni kun piraankii ta'uu isaa maalidha osoo jechuun wanni galakkisan kun waan dhugaa taate jechuudha bakka waan safuu cabsu bakka itti sheemii qabu keessaa muran isinii galee. Isaan immoo wanni isaan soqanii galakkisan waan akkasiisan maaliif akka ta'e naa galuu didee ani. Osoo piraankii ta'uu baattee wanni miidiyaan irra ol ba'uuf iyyuu hin jiru jechuudha. Saala dhiisanii qaanfachuu dhiisanii safuu dhiisanii haara isaa waliin saalfanne isaa warri haasa'uu fi warri harakaat walirratti godhuu haajaan qabu. Nuti uummanni miskiinni waliin qaanfanne. Wallaahi ani akka mataa keetti saalfadhe. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasuulullah. Hedduu tokko saalfadhe. A'uuzu billah. Jaarsa yoo ta'e barii miidiyaa irratti ol baasanii akkana godhatuun miidiyaa irratti miti an dhugaa dubbachuuf namni tokko namni lamaanuu bira jiraate hin saalfadhaan. Onni nama kaan inni kenne kana anaamaa kennuu dhabe jedhaa bare. Illaa garuu alhamdulillah baganaan kennini
garuu baay'ee tokko xiinxalla. Yoo namni tokko waa jedhe bakka biyya sanii bu'inatu saalfata. Baay'ee tokko saalfadhaan. Inni akkasii rabbiin isaan haa qajeelchu. Garuu natti hima dhugaa wal fuudhanii moo piraankiidhaan kun warri yuutuubii isaan irratti hordofaa jirtan ala tole jechuudha. Dhugaa wal fuudhanii moo wanni kun piraankiidha. Garuu piraankii ta'ee hagana guutuu walitti dhiyaatanii akka hirkattee inni sitti hirkatee maal jedhanii wajji kolfanii taphatanii injiraa miti piraankiin jedhamu. Maaliifuu inni ilma musliimaa tokko dhalaa jechuun isaa ajnabii takka akkatti siqee harka qabatee maal jedhee wajjin harkaa kana godhuun tokkoffaa asirratti haraama. Okay. Lammaffaa yoo dhugaan ka bultii jaaratan taate waan safuu miidiyaatti ol baasuun maaliif barbaachise? Ani baay'ee tokko gaaffii natti ta'a dhugaa dubbachuudhaaf. Subhaanallah. ኧረ የአሁን ሴቶች ተረጋጉ። ኧረ ተረጋጉ። ሁሉም ነገር ትደርሳላችሁ። ሁሉም ቦታ ትደርሳላችሁ። ተረጋጉ። ሁሉም ነገር በቀስ ቀስ ነው። ኧረ ኢትኑራ ሂማ ሚጨውተና ሚጨውተና ኢትኑራ ሂማ ከራስ ገይፌ መሲታቴ ጅርቲ ሃኑራ ዲፍቱሃ warri sagalee keessanii siin dhageettanii ganaa sila sagalee keenya dhaga'uun geenne. Ganaa sila ganaa sagalee keenya dhaga'uun geenne isinii galee isi warri isin sagalee keessan dhageettu mee itti nurraa hima. Dhiisii waan akkanaa kana dhiisii yoo dhugallee nutti heerumti kalaas bultii isii mana keessatti qabattee haateettu. Wanummaa miidiyaa kanarra fidee harakaata uummata harakaata godhe wallaahi dhugaa dubbachuuf qiyaaman nutti kadhooftee jirti. Rabbiin akka ofii ilaalee raahmata nu godhaa jira malee akka dilii kennatiin akka dalagaa kennatiin silaa halkan takka addunyaa kanarra hin bullu garuu rabbi akka namaati miti gaasii obsee gaafachisi qabe qabaan isaa qabaa ajaa'ibaati. Yaa rabbi nu qajeelchati. Yaa rabbi ati nu qajeelchi. Yaa rabbi uummata salphate wajjin nu salphisin. Dhalaa ammaa jedhanii silaa maqaa nu balleessanii maqaa nu nyaatanii. Waan namni takka waan qabne takkaan maqaan bada. Rabbiin nu haa qajeelchu obboleeyyan tiyya. Ani waan uummata kana naa galaa hin jiru jirattii tana jechuudha wallaahi waan isaanii naa galaa hin jiru. Himaa faareef akkanumatti ilaale. Rabbi isaan haa qajeelchu obboleeyyan tiyya sumaan laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagatina. Warra addisii taatanii nu bira dhaabbatuun dagatinaa nu gargaaraa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Hedduu tokko naaf jiraadhaa galatoomaa isin jaalladhaa jabaadhaa baay baay.